isin maatiin leen waan kanarra dalaguu qabdan jenna gaman maan ustaaza akkam ture duba jireenyi doormiidha in ulfaatu wallahi jireenyi doormiidha silaani ulfaata waan si ajaa'ibu xiyya faallate inumaa hanga hogganda ku tokkoffa mana xiyyarraa hin deemee dhaqee ani inumaa na ulfaatu miti bakkin itti gabbadhee xiqqollee taatu itti furdadhee yuunivarsiitii ta'a maaliif yoo jettan tokkoffaa yuunivarsiitiin bakki na geesse bakka bareedduudha wallaggaan tun jireenyaaf hedduu namaaf mijatti biyya avukaadoon jiru biyya wanti hundi maangoon jiru maangoon haqashii takkaa yoo bitte guddaa kana maangoon kun ammas waa hunda seena hoggaaniif kaafee kanarraa daabboo fudhannees maangumaan nyaanna yoo guyyaan ruuza ta'ees maanguma kanatti godhanna rakhishaqa hoggan maangoo nyaadhee ganda gaddeebu inumaa hagabbatee furfuura kanaadha hanga bari inumaa haadha mana xiyyaatiin namni gariin aboo sheekii kun achi dhiiroo sheekaasi sheekotiin tun akkuma waanni itti wayi fuudhee jedhanii hundatti himan takkatti kana maali beektaa wanti kun maalirraa ka'e tokko jireenyi kiisan akkasiin mijaa'uudha inni lammada gaafan biyya ture biyyatti waan adda addaa horee waa hedduu biizii taataa miire hoggachi dhayite wanni nuti yaannu waa takka qofa barnootaa fi waa'ee jam'aa yuunivarsiitii jajjabeessu barnoota xiyyarratti xiyyeeffatu. Kanaaf wantoonni kun inumaa annaaf mijjee. Hasan dura immoo jireenya darasaadhaa kan inni baraa turee miire. Darasaa jechuun barsafaa taasise qaariyaa dhabde mudannoo adda addaati jira booda ofeete si'imuu hin danda'a darasummaa irratti wantoota nu mudatee jira. Hedduu jira. Bakulee nyaatu jira, cittaa'u jira, qaariyaa si oofuu jira. Waa hedduu kanarratti duraanuu leenjinee turre kanarratti hunnu haaraa. Gaafa yuunivarsiitii dhayitee siree sii kannanii dhibamtoo akkuma si geessanii kaaffee hiriiraan seentee fudhatte maaltu sitti hafe? Kanaaf jireenya waa takka illee natti hin ulfaanne moor immoo kanarra na gargaare akkuma dhaqeen student council vice presidentii ta'ee filame waan si ajaa'ibu innaa yuunivarsiitii wallaggaa jaalaturraa kan ka'e hawaasa sanii wal baruurraa kan ka'e carraa kiyya maastarsi illee achitti deebi'ee akkam baradhu. Maastareetis ni daleedan? Maastareetis dalagaa. Maaliin daleedan maastareet? Inninis maastareetis isuma hanuma duraa eegaleen. Political science. Kara biraan kutuyee political science uma kana international relation jedhama. Mashallah. International relation idhaan fenne isa kanarratti illee nama qabaatu gaarii. Asitti sinaa qabu. Takkanarraa baase oduu nan qabu. Takka haa qabu. Maaltu jiree beektaa qaayidaa nama hufiinsa kee hawwu hojjedhu agarsiisii waan jaan takkaa jiru. Amma warri taraa duraa akka gama qaraatii seentan isin godhe isin hufiinsa keessan hawwanii maal maanii miti hundaafuu yeroo akkana taatanii arkan maal jee warri gandaa warri masjidaa san. Warri masjidaa wallahi isaan warri masjidaa komiteen baana bakka ajandaa. Komiteen jalqabumarraa hangam baradhu kana eegan an seenee agarsiise takkaa du'aa'iinis yaadaanis deeggarsaanis takkaa na boodaan hafne namoonni akkas godhan sun waa hedduun nu cinaa dhaabbataa turanii hedduu itti gammadan hanga har'aatti jechuudha gaafas qofa osoo hin ta'in hanga har'aatti ispeeshaalii maastarsi irratti illee Ustaaz Muhammad Faraj beeyta Ustaaz Muhammad Faraj yeroo hedduu ay duniyaa kayyoo kana nama hundaaf akka ife inni markaza keessatti Dr. Jeelaan faa biratti baachii nu dura baratte irraa wal beey maasha Allah baga nu baratte yaa hedduutti gammada Ustaaz Kaamil Shamsufaan ana achi baratu jiru kan inni Maqalee Yuunivarsiitii deeme kanaaf hoggan an baradhu hedduu gammade san boodarra maastarsii kana akkan an baradhu kan na jajjabeessaa ture Ustaaz Muhammad Faraj akka tokkoffatte jechuudha baradhu naan jee akkana injeeni Samboda waata ka responsabillee gara isaatiin kafaltaa yuunivarsiitii maal hunda akkana raashafanamu responsara barbaadee kan na barsiise maasters irratti asumaan ustaazotii qofaa miti Ustaaz Muhammad Faraj rabbi umrii haa dheeressu maaliif maastersiin kasaati jechuu dandeessa digirii fi maal irratti abbaan hedduudha. Laakiin keessattuu mo'atii manaa kiyya akka tokkoffallee taatu. Digirii haadhamu asi. Isni haadhamu asi. Maastersiin immoo Ustaaz Muhammad Faraj. Laakiin kana ogeessu inni kophaa isaatii miti. Hedduu jira kanumarrattu namoonni na gargaaran. Hedduu jira. Fakkeenyaaf Dr. Muhammad Yusuf fa'aa jedhama magaalaa Ciroo Doktora. Oga Ciroo seentu makiinaa yoo deemte Dr. Muhammad warri bu'u jira yaa makiinaan leen. Inni
godhiin inni naa godhe jireenya kiyya keessa egaa akka hawaasa alaarraa yaadaa fi kanaa miti yaada qofa osoo hin tahin faayinaanshaali yeroon ani mana ijaarurraa qabee yeroon an barnootaa deemuu qabee kan isaa ani kafaleellee fixu maaliif jennaan yoon du'aa'uma godheef malee hedduu nama eenyu olillee namni akka isaanii nu deeggarillee hin jiru Dr. Muhammad Yusuf rabbiin jazaa kafaluufi kan birootis hedduu jira alaa kulli haal wanni si himuu barbaade amma gaa PhD yoo taate malee mastersis alhamdulillah niyyaan ni jirti PhD amma gaa isaas niyyaan ni jirti niyyaan ni jirti yaa Abdullahir Rahim niyyaan ni jirti PhD sirritti wanni takkittiin biroo hotuun taane abdii muratuun gaarii miti. Ani amma gaafan ani kutaa 8 baradhu warri kiyyatuun extensioniidha. Namoonni yeroo san gartee isii challenge godhaa ture. Ati hojjettuudha mindaa nyaata. Ganaa gaddee bitee sheekha kutaa 8 baratu yaaniin naaf ta'a diinii fi jette. Maashaallah. Hin baranneemi baradhu jettee na jajjabeessite. Yeroon ani digriitii ya furadhu isiin immoo diploomaa isii fixatte. Maashaallah. Diploomaa isii fixatte digrii isiitis xumuratte. Amma si duran fiigu jettee maastersiidhaaf na ergite. Maastersii xumuradhee memmas hatti aanumma isiinis maastersii baratuudhaaf teessi yoo rabbi jee inshaAllah. Haati Muwaaz digrii qabdi. Haati Muwaaz amma digriis ni qabdi. Dura wantiidha extensioniin eebbifamte eegas booda diploomaadhaan eebbifamte eegas booda digriidhaan eebbifamte wantoonni xixiqqoon leenjiin iddoo tanaatis jira fuulduraaf amma maastersii odoon isiis hin ficcisiifne PhD illee ati PhD dura darbuu qabda moo waleeydan xiqqishoo isteeppii kana if jala onni godhu malee hin dabarsu yaada jedhuun qaba alaa kulli haal harka rabbii jira tanaaf haadha manaatiif abbaan manallee wal barsiisaa karaa walii kannaallee deemuun ni jira dhugaa wallaahi hedduu bareedaa fakkeenyummaa bareedaadha gamanumaanuu haadha Muwaaziin dhiira hormanu oomishte hedduu takka galatoomii jennaan mee ustaaza akkam ture hayaa jireenyi doormii akkana haa ta'u mee muslim jamaan akkam ture dammaqina isaatii fi hirmaannaan akkam ture wallahi muslim jamaa irratti yuunivarsiitii tana yuunivarsiitii hogga seente bakka jannataa fi azaaba jechuun ni danda'ama jannanninis asuma jira azaabninis asuma jira warri azaaban bitadha je'ees yuunivarsiituma jira naasiima jannatan bitadha je'ees yuunivarsiituma jira maal irraa ka'eeti kanin kana ja'uu danda'e joolleen takka takka naannoo keenyarraa kadhaqees warreen amma safuu qabu kabajaa qabu maal qabu hoggaa dhaqee qabxii fidee yuunivarsiitii seene ja'an akka nama jannata seenee if godhee if guddisee khalaas yuunivarsiitii seennaan bakka akkuma nama jannata seeneeti ji'ee jannata keessatti reekoloo maashi'itum jechuu jiraa miree waan feete nyaadhu akka feete ta'ee jiraami yuunivarsiitii tanatti akka feete ta'ee hadur farshoon beeyne farshoo baree hadur dhalaan beeyne dhalaadhatti sagaggaalummaa baree hasijaaraan beeyne sijaaraa baree kaan gartee mataa jala qoratee wanni takkaa jira GLF jaaniit yuunivarsiitii keessa jirti Jazbaa Liberation Front waan akkasiitii jira Jazbaadha san taana je'ee mataa jala foo'ee garee san kophaa jirti sanin seena je'ee akhiraa isaa irraanfatee safuu isaa irraanfatee aadaa isaa irraanfatee akkaataa dur asitti silaa warri quba qabuun daran kabaduu jira kun warra azaaba filate hangama kiyyatti laakiin namoonni gariin kaduraan bakka adda addatti haalli mijaa'uu fi dhabe yeroo yuunivarsiitii dhufu haalli mijaa'aadha waan ta'eef barnoota malee wanni inni yaadu hin jiru nyaataa dhugaatii kan kee hiriira seentee yeroo kabajjee fudhatta arra kana itti wanni itti rakkattu hin jiru carraa kana fayyadamanii ustaaza adda addaa jamaa adda addaa walitti dhufu warreen ulamaa jechuu dandeessa warreen yuunivarsiitii kana bakka adda addaati akkuma an seenetti khabiraatis akka kiyyaa seena jechuudha gabaabdumatti kana keessa fayyadamee warreen baratee kan quraanan beeyne fixee bahuu jira amma keessattummaa waan si ajaa'ibsiisu gaafa amma yuunivarsiitii Wallaggaa gimbi turre obboleeyyan keenya tokko kanneen ammallee osoo du'aayii gooneef hin dabru misgaanuu faantaa jaama maqaansaa ijoolluma niiti karaa Ilubaaborii gaafa seenu quraana waa takka hin beeku achirraa quraana eegaleeti amata hanga wajjin turre quraana isaa fixe
Departimentii isaa keessatti tokkoffaa beeka badhaasa fudhate isa. Qur'aan ammoo gaafa seenu hawaa takka hin beekne fixe misgaanuu faan taa'e. Obboleettii teenya takkaa ture. Gaafa seentu waa umadiinuu hedduu diras maraa miti. Uffannummaan isiillee waa hedduu dasiin jiru. Aishaa Shukur jedhamti. Departimentii Joogiraafiiti. Eega achi seentee uffanni isii hijaaba tahee Qur'aana eegaltee 30 fitte Qur'aana jechuudha. Yeroo kanan duuba anis yaa Rabbi na gargaari jee isiin biyya biraati. Karaa baakoo kana naannoo kana na fakkaatte inni biyya biraati. Wal quban qaban. Qaboo jara hogga seenu aliifan beeyne. Qaamata hanga kana keessatti 30 Qur'aanaa fixe. Inninis amiira ijoollee jam'aa kanaa keessatti gaafatamaa isiinis shamarran irratti itti gaafatamtu. Yaa Rabbi na gargaari jee guyyaa eebbifamnu guyyaa eebbateenya isaan lamaan ni walitti hidhee jechuudha. Ani afaan kiyyaa. Abbaan na wakkalatee amansiisee walii hidhee amma waliin inni barsiisaa yuunivarsiitii eeyisaati gaafsan barsiisa ture. Amma inni yuunivarsiitii karaa miizaan teeppii tahii akka takka jira waliif bilbila. Yuunivarsiitii jechuun akkana laal. Warra irraa qabu kaayoo qabuuf aliifaan eegaleeti 30 fixatee achii bee. Barnoota irratti dhiibbaa fidee akka hin jenne tokkoffaa qabee isa. Obboleettiin teenyaas akkasi. Kanaaf yuunivarsiitii keessatti jam'aa bareedaa jira, carraa daawwaa jira, Qur'aana baratuu jira, waa hedduu jira waan ta'eef garanumaan barattoonni Rabbiin yuunivarsiitii isaanii kenne hadaraa yeroo isaanii akka hin gubne. Carraan kun hin deebi'u. Maaliif jennaan gaafa achirraa eebbifamtee hojii seente akka irra baratuun sii mijaa'u daawwaan sii mijaa'u kun hin jiru. Kanaaf carraa kana fayyadamtanii akka gartee yeroo isaanii manaaj godhanii barnoota qo'annaa jam'aa qara'uu qaraasisu irratti qabu. Hedduu bareeda. Gamanumaan ustaaza kiyya dubbii fida jaanii muslim jama'aan amma jirtu hedduu takka barattoota muslimaa fi qabuudhaan dalagaa jirti. Haa ta'u immoo amantirraa xiqqoochi fagaates bar muslimaa. Barnuti ha musliman tahinu islaamummaatti finna jachaa ha islaamummarraa xiqqoo achi siqe bar muslimumaa bar hadilaawe. Egaa wayi amantirraa bee hadilaawe kana ilaalchi nuti itti ilaallu ilaalcha birooti. Dubartii teenya dila takkaatu taganda keessan nagahee qabdu amma nama amantiinuu musliman tahin jala deemaa jirti gibbii keessatti. Dargaggeessa keenya dila tokkootu diraga fayyadama. Akkasuma namoota umrii isaanii dargaggummaarra jirtu dila tokkootu dilii keessa jira. Muslim jama'aan yoo dalagaansaa namuma gama amantii jiru kana kanuma toobachiisuu fi kanuma jajjabeessuu qofa osoo hin taane gabbuutanii hadiraga harkisuus muslima. Ta dhiira jala deemtu sunis muslima. Ni dilaawte malee amantii irraan baane gabbuutanii kanarratti dalaguu qabdan janna gamanumaan. Mee ustaaza amma mee suuraa laalaa dubbannu. Ustaaza dhugaa suweebi bishaan nama nu baasu jettanii booda'anii dhaqqabu dhugaa. Mee amma suuraa laalaa dubbannu. Tani suuraan tun ustaaza eenyu? Suuraan tun tan digrii jalqabaa yeroo nan itti fudhadhu Wallagga Yuunivarsiitii irraa Political Science and International Relation yeroo ani eebbifamu jechuudha. Haati mana kiyyaa haati Mu'aazii wajjin yeroo dhuftee achitti na eebbiftu. Hedduu bareeda. Yoom bara meeqa? Bara 2007. Akka faranjii moo akka Itoophiyaa? Itoophiyaatti. Akka faranjitti meeqa? 2016 akkana. Akka 15. 16 hedduu bareeda. Amma tanaafu digrii naadhamoo as taneet taate. Kami eessa hono ustaaza eessatti? Hon immoo yeroo barana TV'n Islaamaa Iida irratti qophii akkamitti ustaazonni haadha manaa gargaaruu akka qaban qophii Iida irratti agarsiifne garuu manatti riyaalitiin jirtu numa gargaara haadha manaa waa hundaanuu kana qofaa miti biraatiin hunda numa gargaara. Tanumaanuu as geenye odoo haadha manaa qaddamuu baadne waa'ii sheekha hunda caaltu takka haadha manaan jirtu dhugaa taate diddumaanuu TV'n Islaamaa ciroo irratti istiidiyoon banuuf karoorfamte akkam taate? Eegalleetti jira istiidiyoo tokkoffaa istiidiyoo xiqqoo yeroodhaaf kan eegalle turre bubbullee jira deemaa jirti piroogiraamni jirra deemaa jira hojjetaa jira meeshaa galfataa jira laakiin eega konferansii guddoo dhiyoo tanaa booda mana kireeffannee fooqii masjidun nuur gubbaa ijaaramaa jira istiidiyoon tolaa jira yeroo gabaabaa keessatti dhumee
akka istuudiyoo TV Islaamaa Adaamaa Kadirree dhawaa jiru daran goone as baasuudhaaf qophiirra jirra. Diddumaanuu allafaatii teessan hunda nama akkaan qaddaru appreciating godhe hedduutu akkan ulfaadha jenna. Tamiyootun suuraan tayoon. Tuni tagaafa maastersiiti. Yoon barame. Turre baranuma. Baranuma inni turre. Yeroo naqamteetti international relationiidhaan eebbifamnee riisarchii keenya xumurree wanta gooneedha. Alhamdulillah. Mee ustaaza mee mudannoon qabdanii jira mee mudannoo takka as jidduun haayaa gaame mee mudannoo takka. Mudannoo gayettan mudannoon tuni. Ta'isinii. Kariin mudannoo gaafa darasaa gaafa barnootaa. Wanni taajjabdanii haa ta gaafa darasaa ta gaafa barnootaa mudannoo fi wanni isin taajjabdan. Ta gaafa barnoota irratti silaa wanni hedduu nama mudamu hoggoo yuunivarsiitii seente. Hoggoo yuunivarsiitii seente ani alhamdulillahi gaafuman as jiru ijoollee koolleejjii maal barsiisaatiin tureesi wanni ichitti guddaa na mudateen jiru gaafa yuunivarsiitiidha. Ammallee barattoota yuunivarsiitii irraa beekisee hedduu quraana qaraasuun da'awaatti godhuun waan achi keessa jiru hunda istiriisii duraaniin quba qaba waan ta'eef humaan taane gaafa achi dhaqu ammas jam'aa yuunivarsiitii duraanuu sheekha akkanaa as gaheetu jira jedhanii na durattuu qophaawanii nasimata waan ta'eef hedduu nagara. Laakiin yuunivarsiitii hogga garuu namni waan adda addaa ijoollee firashii haarawaa tana shawwaduu jira isaanii kaaffee ol seenuudhaa deemuufaa fattashamuuf deemtanii harka baafadhaafaa jedhanii sakatta'uu jira. Hin beekan harkuma ol qaban yeroo mana nyaataa seenanfaa hogga nyaata fudhatan anniiraa kafaleen dhufaatichi bishaan fudhadhu niiraa fidi jedhanii niiraa faa qarshii 50 fuudhanii akka namachi kafalutti godhanii niiraa faa irraa fuudhu. Laakiin kaaffee barkan mana isaa nyaatan kana katamaariinse wanni akkanaa kun hedduu jira. Ani immoo san namuudan. Gara darasummaa yoo dhufne wallaahi tuni himamteen dhumtu tuni hedduudha. Laakiin takka hoggan keessaa osii himu tokkoffaa gaafa darasaan jimmaa ganda keenya jiru. Kan toohida irraa dura quraanaaf toohida nu qabsiisan kana keessatti hoggana himan hedduu rifadhe rabbi malee wanni takkan jiru shirkii gaa ni beekta ummanni keenya gaa khilla godhaa maal godhaa falaa waa hedduu dalaganii mire shirkii tanarraa hogga himan dhagee duuba amma rabbii wanni takka rabbi achi malentu hintuutu naan jaan hoggaa kana ganda keenya keessaa lukkuu takkaa jira kan namarraa naanneessanii qarreet darban. Fala nama dhukkubulu warri waa laalu kun warra waa laalu warra waa laaqusi laal fuudhaniiti irraa naannee isaa darbaa jira lukkicha guddaa kana bitanii qarreet darban lukkicha kana lukkuu falaati jedhanii ijoolleenis dhagaan hin tuutu laguma kanaa bishaan dhugaa waa nyaataa gabbate darasaa jimmaa tanan gaafadhe akka waan akkanaa kana jinniin nama waraana waa takka rabbi malee humaa naman tuutu naan jaan. Dugumatti mu amma lukkuu kana qabe jinniin nan tuutu eessin tuutu jedha lukkicha ariheeti qacam godhee fuudhee mana galfadhe bo hoggan galchu ijoolleen xixiqqoon na yala yaatu tun baruma manuu lukkuu falaa fitee jedha yaaboo ummaan diyyatun tana guddifte tun falfala lukkuu falaa nu fite baasi nurra yaaboo ka'eetiin amma achi baasi lukkuu falaa takka qubaan amma fuudheetiin achi deemeenii man habooti yaa tokko geesse isiin mana jirti lukkuu tana asnaa kaayin jedhe ol seenii kaayi lukkuu mataan keessa naan jette hin beekne isii achiin kaa hoggan qabu itti dhaqanii haboo barma mannu lukkuu mana kaayi kafalaati jedhanii fiigaatuma dhufte yaa danqarama warra keessanii baaftee gaddaafaa mana na fidde amma ka'eetiin fiigee achiis baase bakkan kaa'u dhabeetiin muka horee muka gubbaa kaaya lukkicha san mukarra kaaya ganama hogga bariihu. Fuudheetiin magaalaa geessee gurgure. Qarshii meeqa gurgurte qarshii 3 ittiin gurgure. Anaa takkaa namni shilingiinatti hin kennin qarshii 3. Sanboota ganda keenya loleetuma lukkuu falaata gaafa niira 2 ijoolleetii yakkannite beekadhu. Ifumaa nyaatii fi xiyaati silaa duraanuu ak jijjirtaa maraattus atummaan akka feete ta'e. Lukkuu tan wayi nam tokko narraa tuqe. Yaaboo qarshii tana nyaadha saniin godha. Dhumuu diddeewu na dura mudannoon gaafas qabu sanii waa takka hin taane gandi keenyaas laalaatuma si daawwanni jedhan kun kijibaa jedhanii sodaa balaa adda addaa tana dhiisaa dhufanii tuni tan gaafa ijoollummaa dura toohida qabadhee aqiidaan toohidaa kun seentu gon quraana baradhu darasaa jimmaa wallaahi darasaa jimmaa bakka jiranii rabbi umrii yaadere laal toohida kana na qabsiises isaan hatee gandarraa naan deemee mancaan barbaadamelleen isaani
Kasi mokom. Jolle jimma baatulle na guddattu jedin du'aa godhuuf jiraachii asii. Rabbi akbar. Birootii sedduu dhagaa darman dhaabna inshallah. Mee ustaaza barana paarlaamaa irratti dorgomtan paarlaamaadhaaf dorgomtan oduu jettu dhageenye hagam takka dhugaa wannu. Dhugaadha. Maaliif jennaan namni silaa siggo siyaasaa barate bakka siyaasaa irraa waan fagaatu maaliif jennaan ogeessi tokko waa'ee ogummaa barate. Fadhu kophaa banataa fadhu bakkana huwwama jiraati. Wanni nan baradde sun illee siyaasaadha. Siyaasaan immoo muslimaa fi siyaasaa walii haajaman. Amantaa fi siyaasaanis walii haajaman irraan durooman. Kanaaf wanni ati jette dhuguma paarlaamaadhaaf dorgomuudhaaf qophiidha dorgomeessi. Inshaallah maaliif namni tokko muslimni nama tokko paarlaamaa keessaa qabaatu jechuun waan guddoodha. Kanaaf inshaallah niyyaa gaariidhaan itti niyyannee jirra rabbi nu haamil keessa. Siyaasatti muslimni ni haajama. Muslimni ni siyaasan ni haajama, siyaasaanis musliman ni haajamti. Wanni namni keenya beekuu qabu irra deebi'ee amma yeroo baay'ee komantiin ogohannamu sheekha akkamitti sheekha ta'ee maali waa hedduu kaja'uus jira. Appreciate na godhuus jira. Laakiin wanni beekamuu qabu muslima akka muslimatti siyaasatti ni haajamna moo hin haajamnu. Jireenya activity nuti guyyaa guyyaa goonu keessatti namni muslimaa dhaabbanni muslimaa akka dhuunfattis akka gamtattis akka dhimma islaamattis akka masjidattis akka hawaasa muslimattis siyaasatti ni haajamta nama siyaasatti ni haajamta. Ammas paarlaamaa keessa hogga jiraattu muslimaa fi miti ka jiraattu dhimma dhala ilma namaa hunda dhugaadhaaf ete kan qabsooftu. Arra abbaan fedhe asitti tuqame ni dubbatta. Haqa rabbiin siin jedhu san. Kanaaf dhugumatti gaa niyyaa gaariidhaan rabbiis kadhannee istikhaaraas itti salaannee yoo rabbi jijjiiramanii finna rabbii keenya irraa abdanna. Taan rabbii beekaati wanni sirra jiru khayrii hawwuudha khayrii niyyatuudha. Taaf immoo rabbii sii guuta. Yaa mee amma dhimma kana walitti guduunfuudhaaf guutakka amma nama hoggan jiru namoota namni tokko lama jiraatus waa takka jijjiiramanii fidaa sagaleen ni dhagahamtii tana dura dhimma wallooti irratti obboleeyyan uummata takkaa fi obboleettii takkaatu komii dhiyeeffatee wanni sun hawaasa bira gahee qaama jee amanuu jira. Hawaasa irraa immoo qaama lakkii inuma hin feesisuu. Kanaafuu akkamii yeroo akkanaa keessatti paarlaamaa wanni jaamu kaasuunu hin feesisuudha. Kanarra deebisaan teessan maali naa guduunfaati. Kanaaf amma taanatu dubbatti yeroo amma rakkoon muslimaa saniif jarri san walloo san dubbatu nama hundaati itti gammade. Namni waan sanii gammade hundi namni muslimaa hoggaa yookaan paarlaamaa guddaa sanii miti xixiqqaa gadii keessatti illee namni hankee hogga jiraatu hedduu si gammachiisa bu'aa guddaadha fida. Kanaaf nuti yeroo itti siyaasarraa baqannu osoo hin tahin yeroo itti siyaasatti makamne hulaa arganne hundaan banaa arganne hundaan ummata keenya tajaajillee hojjannee agarsiifne rabbiis itti kadhannee insha Allah jennee hawaasa keenya gara guddinaa gara nagahaa gara waa hundatti finnu jirra malee yeroo itti wal khomii qofa taanu keessa hin jirru rabbiin nu gargaara abdii joon qabu niyyaa bareedduudha alaa kulli wanni sirra jiru ati niyyatuudha khayrii rabbiin bakkaan siiga inshallah mee dhumarratti namni galatoonfattan ni jira yookaan wanni isin jettan wallahi namni galatoonfannu cinaa haasawa keessattuu fixee jira ulamaa'ota gamaa gamana jiru haadha mana hiyyaa haadha muwaas mallee rabbi umrii haa dheeressu anumaa wajji jirti hanga dhumatti hanga PhD illee na fichisiifte jee abdii qaba anilleen immoo digirii ta'a amma haadha muwaasiif karaa banaa kaasheeka amma sirri amma banu amma huluman barbaadu jira la rabbi halaa mijjeessu jechuutti jira amma illee immoo kanaaf gaa'isii rabbi jazaa kafaluu fi ustaaz Muhammad Farajiis akkasumas akkasitti sponsora barbaadee maastersiin na fichisiise. Khana malee jira amma sheekutummaan ganda keessa magaalaa Ciroogo dhufte warra akka Sheekh Muhammad Abdurrahman kun warra akka Ustaaz Mustafa Abdul Qadir kun Sheekha keenya Sheekh Jibril Ibrahim warreen na jajjabeessaa na cinaa dhaabbataa maal godhaadhaa du'aa'ii yaadaan hedduu jira ammallee kan hin bira kutuun taane Haji Umar Haji Ahmad
Umar Daddamash jechuun beekama abbaa Dr. Fatii Dr. Fahmiidha jechuudha. Gaafa dura nuti markazul ansaar irraa eebbifamnu san wal agarree tana qofattiin dhaabbatini itti fufinaan jee. Dhaamsa saniin hanga irraa du'aa'iinis yaadaanis na wajji jira. Abbaan Dr. Fahmii Haaji Umar Haaji Ahmad Umar Daddamash jechuun beekama Rabbi jazaa kafalu jira. Kana malee Dr. Muhammad hanganan jaamtu hasaaniiti. Wallahi himuuf illee si rakkisa. Ittu nama tawaadu allee qabu. Waan godhan yoon hime isaanuun yaaran jeeti Rabbiin jazaa isaanii immoo ilmaan keessaan Rabbi haa kafaluuf hin jaa. Muslimtoota hedduu kan sochii tana keessan na gargaaran abalu je'ee himuuf illee yeroo kana fudhatu jira. Kanin yaadadhu jira, kanin hin yaadannee jira. Hundaa'u Rabbi jazaa kafaluuf hin jaa. Isinis hedduu takka nu galatoomaa ceerorraa asitti nu argamuu keessaniif hedduu takka nu galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa. Salaamu alaikum. Daawwattoota keenya kabajamoo turtiin ustaaza keenya Sheekh Muhammad Nuur waliin godhaa turre kana fakkaata. Torbaan dhufu qophii haarawaa, miira haarawaa fi keessummaa haarawaan naga wal garrutti nagayaan turaa jechaa Islaamummaan wiliidha roga cufaan dagaaguuf teessi. Salaamu alaikum.